conversationidha. Adoolessa 19 darbee marii barbaachisummaa marii biyyoolessaa Oromoo kufaatii Abiyyiin garasitti kan jedhu bakka itti paartileen Oromoo fi hayyoonni Oromoo bebbeekamoon argamanitti marii taasisuun keenya ni beekama. Har'a immoo sanuma hordofuudhaanii hirmaattota gaafasii keessaa hayyoota lama qabadhee isiniif dhiyaadheera. Jaalxaa Abdii marii keenya adoolessa 19 irratti bakka bu'aa ABO ta'uun kan dhiyaatanii fi kan isin yeroo hundumaa beektanii Dr. Tsaggaayee Araarsaa qabadheetan dhiyaadhe mata dureen keenya har'aa jalqabbii fi galma marii biyyoolessaa Oromoo kan jedhudha. Akkam jirtu Dr. Tsaggaayee fi Jaalxaa? Ayyee nagaa baga wal argine deebine. Hayyee galatoomaa kallattiidhumaanii gara marii keenyaatti dabarraa mata dureen keenyaa akkuman beeksisee jalqabbiidhaa fi galma marii biyyoolessaa Oromoo kan jedhudha. Adoolessa 19 akkuma yaadattanii dammaqiinsa guddaatu dhalatee ture marii adeemsifameeni. Waanuma sanatti fufuudhaanii hirmaattotaa fi warra hirmaannaa sana keessa hin turres dhiyeessineetu wal duraa duuba yaada akka isaan kennan taasisuudhaaf yaalaa jirra. Mee Jaalxaa isinirraantiin eegala. Marii adoolessa 19 ilaalchisee firaaf aliin maal jedhe? Dura aansee waan deebinee wal agarreef waan afeertaniif galatoomaan isiniin jira. Marii 19tti adoolessa 19 taate san yaada adda addaatu isarraa ka'aa jira. Namoonni akka positive waan gaarii jalqabbii gaariitti himan jiru. Kanneen waan saganteeffatanii sirna Abiy boodaa haasawan malee akkaataa itti achi gahan hin dubbanne quubsaa miti warri jedhanis jiru. Kana lamaan jidduudha natti fakkaata yaadni jiru. Yoon gabaabsee kaa'e kana lamaan jidduu dhiisuu wayya fakkaatamu. Hayyee Jaalxaa dubdeebii uummatarraa immoo argattaniittu akkuma kana giddu lamaan kana jira waan jettan sana ilaalchisee uummanni immoo yaada maalii isinii kenne maal dhageessanii uummata keenya irraa immoo? Ka uummanni jedhu jalqabbii gaariidha jabaadha natti fakkaata harki caalu jabaadha ja'a garuu hojiin baay'een akka barbaachiftu gajjabeessa waanuma warra walgahii sanitti marii sanitti qooda fudhatees yaada isaanis qaban ta'uu danda'a. Hojii baay'eetu isin eeggataa jechaa jira uummanni harki caalu. Jalqabbii gaariidha. Maal fa'aa hojjettaniiti sirna kana kuffiftan akkamitti daddafee kufuu danda'a? Hojii mana akkamiitu isin eeggata? Warra karaa qabsoo hidhannoo falmaa jiru dhuguma ajjeesanii du'aa jiranii qabsoon jabaachuu qabdi. Hojiin tun akka cimuu qabdu. Uummanni akka itti gumaachuu barbaadu yaadni harki caalu tokko kana. Karaa immoo jaarmayoota hawaasaatii fi jaarmayoota poolitikaa yaadni dhiyaatu baay'eedha. Hojiin gahaan hojjetamaan jiruudha. Fakkeenyaaf daasporaan jaarmaa baay'ee qabaachuu danda'a. Garuu walitti dhihaatee wal duukaa yaada isaanii hiriirsanii waliin socho'an jiranii kanarra sirnaamutu irraa eeggamaadha karaa daasporaa. Biyya keessaas humni garaagaraa itituu qaba. Jaarmoonni karaa nagaa hojjetan
akka ammatti jiranirraa hojii isaanii wayyeessuu qabanii dhimma uummataa caalaa qoratanii uummatatti haasa'u uummataan wajjin socho'uu yaada uummataa fudhatanii gorsas kennanii dhibdee uummataa dubbachuu caalaa irraa eegama. Murna hawaasaa garaagaraa ka'ima qeerroo dubartii qotee bulaa hojjetaa warra murna garaagaraa kana sochoosuutu irraa eegamaadha. Maaliif karaa nagaa seeraan hojjanne eega jaan dhuguma riiskii keessa jiran rakkoo keessa jiranii akkasuma wajji sochii gahaa godhaa akka hin jirre qeeqaatu jira. Kana walgosuun namarra hin jiru. Kana caalaa murna hawaasaa garaagaraa kaasuu qaban miidhaa uummatarra geessu ka sirni biyya bulchu warri biltsiginnaa walirratti hojjechiisaa jiru uummata walitti diina godhuuf naannoo garaagaraatti akka saamicha jiru kana caalaa saaxiluu uummata gorsu uummanni akka aadaasaa duudhaasaa ka dur akka hin dhabne akka wal qusatu akka wal tiksu akka saamichaa fi roorroo biltsiginnaan isaan hojjechiiftu kana akka irraa if qusatan akka wal hin balleessine uummanni yeroo hundumaa jiraataadha. Sirni hin dhufaa hin deema. Sirni PPTs biltsiginnaa kun akka badu beekee uummanni akka wal qusatu heegaree akka yaadu duudhaas akka hin irraanfanne jaarmoonni biyya keessa jiru kana yaadachiisuu qabaadha. Yaanni jiru ani kan hin dhagahu. Gaa hojii karaa warra biyya keessa jiru murna hawaasaa garaagaraa jaaruu itti haasa'uu kakaasuu akkuma gaafa TPLF aangoo caaluu qabdu hojiin polotikaa lafa jala hojjetame sochiin qeerroo ta booda OPDO biltsiginnaa aangootti fiddee dhufte san hojiin ifaanis lafa jalaanis baay'eetu hojjetamuu qaba. Kanarra qaroomuu qabnaa socho'uu qabnaadha karaa hojii biyya keessaa. Isuma kaniin kaase irra deebuu nan feesu karaa biyya ormaatis diyaasporaan socho'uu qabaa itituu qabaa kan jiru mariin itti fufuu qabdiidha gabaabatti. Ayyee jaaltahaa baay'ee galatoomaa itti fufiinsa marii irratti itti deebi'eetanii isin gaafadha. Tsaggishmee siin gadda guyyaa lama dura yeroo marii goonu gaaffilee kana si gaafadhee waan ta'eef deebisee sin gaafadhu. Marii adoolessa 19 kana mee bu'aa isaa safaruu hin dandeenya yoo amma tokkollee bu'aa buuseera ta'e safartuu maaliitu jiraachuu danda'a kan jedhu atumtu fi keetii ilaaltee bu'aa maalii fide jetta yoo laalle marii adoolessa 19 gaddaa sana. Sagaleen kee cufaadha sabbi. Galatoomi taana gaaffii gaariidha. Akkanaan ilaalutti bu'aan isaa I think hayyoonni fi jaarmiyaaleen Oromoo adda addaa akka walitti dhufan tarkaanfii jalqabaa eegaluu keenya inninuu ofii isaatii milkaa'ina tokko waan ta'eef bu'aan isaa guddaan walitti dhufeenya hayyoota fi hogganoota siyaasaa jaarmiyaalee siyaasaati. So walitti hin dhufan jedhamaas waan tureef hayyoota Oromoo facaasneerra bittinneessineerra walitti hin dubbatan jedhamaa waan tureef walii wajjin taa'anii hin mari'atan jedhamaa waan tureef sadarkaa kanatti wal bira teenyee haasa'uu danda'uun wanti sun ofii isaatiin bu'aa guddaadha milkaa'ina guddaadha jedhee namana akka kiyyatti. Lammaffaa walgahiin sun barbaachisummaa marii biyyoolessaa akka barbaachisaa ta'e qofa utuu hin ta'in akka hatattamaan jabinaan itti deemuu qabnu akeekachiise. Waliigalteen dhumarratti akka ibsa ejjennootitti bahe sun
hanga ta'e wanti irratti walii galame maali yoo jette irra caalaansaa dhimmoota siyaasaa adda addaa irratti walii galuu utuu hin ta'in mariin biyyoolessaa akka barbaachisaa ta'ee fi mariin sun ammoo waan lama irratti akka xiyyeeffatu. Tokkoffaa sirna Abiy Ahmed hogganu kana buqqisuu akka barbaachisu. Kana irratti akka walii galu. Lammaffaa sirni kun yoo kufee jijjiirama dhufuuf deemu Oromoon akkamitti akka isaaf tolutti akka mirga fedhii fi faayidaa uummataa eegsisutti akka hawwii biyyoolessaa Oromoo eegsisutti akkamitti ofitti fudhannee ofitti butannee abbaatti taanee qajeelchinee ce'umsa dhugaa isa uummattoota biyya sanaatiif furmaata fidu, furmaata waaraa jechuun nagaa bara baraa nageenya biyya san keessatti uumuudhaaf sirna ce'umsaa gara dimokiraasiitti nu geessu uumuudhaaf sirna uummattoonni saboonni biyya san keessatti hacuucamaa turan fedhii isaanii haala dimokiraatawaa ta'een ibsatanii hawwii isaanii akka mirkaneeffatan kan godhu akka ta'u akkamitti itti deemna kan jedhu irratti waliigalteen jira. So waa lama irratti waliigaltee agarsiisne jechuudha. Tokkoffaa mariin biyyoolessaa barbaachisaadha. Mariin sun hatattamaan godhamuu qaba. Jabinaan with a sense of clarity, with a sense of urgency hatattamaanii fi yaadota keenya walitti qabnee qulqulleeffannee karaa itti deemnu kan karooratti baafnee akka deemuu qabnu. Ammoo mariin akkasii sun kan barbaachisu waa lama irratti xiyyeeffatee ta'a kan jedhu irratti waliigalteen jira. Tokkoffaan sirni Abiy Ahmed kun sirna Oromootii warri jedhu dhugaan qabu. Sirna Oromootii miti. Oromoon hedduu dararamee rakkatee inumaayyuu karoorri sirnichaa Oromoo balleessuu, sabboonummaa balleessuu, Oromiyaa diiguu, Oromoo faffacaasuu akka ta'etti waan hubatameef hundinuu wanti jechaa jirru karaa warri siyaasaatiinis karaa hayyootaatiinis sirnichi kun kan Oromoo bakka bu'u miti. Oromoodhaaf diina caalu ta'ee kan as bahedha. Kanaaf buqqifamuu qaba kan jedhu irratti waliigalteen uumameera. Akkasitti yoo ilaaltu sun bu'aa guddaa ofiisaatiin waliigaltee qabaachuun hayyootaa fi because karaan dura sirni kun ijoollee Oromootiin hoogganamaa, ijoolleen Oromoo aangoomtee jirti. Kanaaf jedhanii sossobuun sun yookiin immoo